Otuma haati mucaa ishee irraanfatteeyyuu ani gonkumaa raawwadhe sin irraanfadhu barruu harka koorratti si caafadheen jira sin dagadhu jedhee Isaayyaas keessatti caafamee jira. Waaqayyo nagatee na irraanfatte. Guyyaa faarfannaa Daawitiin waa tokko jalqabuu barbaadeeni atoo malli Daawitiin akkanatti hin qabamne jechuudha. Kanarraa kan nafe guyyaarraa dubbii sagalee Waaqayyoo keessatti seera uumamaa keessaa macaafa qulqulluu keessa deemnee yeroo ilaallu seera uumamaa tokko tokko irraa jalqabdanii yeroo ilaaltanii jalqabaa jedha. Biyyi lafaa kun callabbaa gadi fagoo akka isheen taate sagalee Waaqayyoo dubbata. Bantiiwwan Waaqaa akka wacaatti golboobee kan hundeesse harka Waaqayyoodha. Ilma namaa uumuun duratti Waaqayyoo jireenya namaatiif kan barbaachisu hundumaa akka inni uume dubbiin sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Obboloota ko haala garaagaraatiin tarii jireenya namootaa keessatti wantoota calaqqisu baay'ee yeroo tokko tokko abjuu keessa jiraa kan nama jechisiisu nama hin jiraata jechuudha. Haa ta'u garuu kun hundinuu waan gaariif maaliif Waaqayyoo karoora namaaf qabu yeroo hundumaa namaaf raawwata. Waaqayyoo nama kamiyyuu karoora malee nama uume miti hin qabu jechuudha. Waaqayyoo akeekaan ala nama tokkoyyuu kan uumeeru hin qabu. Nama tokkos akeeka Waaqayyoon ala kan uumame hin jiru jechuudha. Namni garuu dhama'ee gara isa dhaqee Waaqayyoo akeekeefitti seenuuntu dirqama ta'a jechuudha. Kan yeroo isiniin jedhu Waaqayyo jalqabumaa jalqabe ala nama otoo uumiin duratti macaafa qulqulluu keessatti yeroo argitanii ala nama otoo uumiin duratti wantoota ala namaatiif barbaachisan uumee booda nama immoo uume. Addaam kana uume mitire Addaam kana oqqirraa akka inni tafattafee uume baay'een keenyi macaafa qulqulluu ni dubbifanna waan ta'eedhaaf hin hubattu. Haa ta'u garuu bara keenya kanatti waa'ee jireenya ala namaatiif baay'ee kan itti widdiidha, kan itti moora kasas ta'uu ni danda'a. Inni kun hundinuu sanas ta'e kanas hin darbaa jechuudha. Haa ta'u garuu namni dirqama gara yaada Waaqayyootti seenuun isa Waaqayyoo ganama akeekee fi sanaa harkaan qabachuutu irra jiraata kan jedhu dubbachuu barbaadeeni. Yeroo tokko tokko Waaqayyo nu gatee, Waaqayyo nu dhiisee, Waaqayyo nu irraanfatee nutti fakkaata. Miti dhugaa Waaqayyooti. Waaqayyo ala namaa irraanfachuus hin danda'u. Akkas jedhe Isaayyaas keessatti akkas jedhee dubbata. Haati mucaa ishee irraanfachuu dandeessiiree mucaa ishee isa kam isa harma hoosistu jechuudha. Keessumattiyyuu baay'ee ajaa'ibaadha. Keessumaa haadholiin isa kana beekuu danda'u jechuudha. Kanaadhaaf otuma isheen ala ishee irraanfattee iyyuu immoo otuma isheen mucaa ishee sana dhiistee irraanfattee iyyuu immoo ani gonkumaa sin irraanfadhu barruu harka koorratti si caafadheeraa jedhee dubbataa jechuudha. Kanaadhaaf yeroo tokko tokko jireenya dhala namaa keessatti Waaqayyo wanta nu gate, wanta nu dhiise, wanta nu irraanfate Waaqayyo bakka hammuma namaayyuu wanta nu hin beekne nutti fakkaata jechuudha. Miti garuu yaadni Waaqayyoo akkaataan itti raawwii Waaqayyootu sochii namni adeemuu qabudha. Adeemsiseetu gara kakuu isa fedhii ofiisaatti baasaadhaaf yeroo baay'ee rakkina hammaataa, rakkina cimaa, rakkina sodaachisaa, rakkina keessa darbama hin fakkaanne keessa nama galcha jechuudha. Keessatti immoo achi keessatti Waaqayyo maal nama barsiisa? Tokkoffaa eenyummaa Waaqayyo akka nuti hubannu godha jechuudha. Eenyummaa Waaqayyo sirriitti dhamdhamachuu hafuura Waaqayyo faana waliin dudubbachuullee nu barsiisa jechuudha rakkinni keenya. Kanaadhaaf yeroo baay'ee rakkina keessa yeroo jiraatanii hin jibbiina. Rakkina keenya keessatti garuu maal hubachuun qabaa jedhaa malee jechuudha. Maaliif namoonni baay'ee rakkina keessa gaafa galu rakkinni sun darba hin fakkaatu, guyyaan sun darba hin fakkaatu jechuudha. Garuu wanti hin darbine tokko hin jiru lafa kanarraa jechuudha. Kanaadhaaf maal jechuu barbaadeeni?
waaqayyo tarii wanta nama irraanfate wanta si dagate yoo sitti fakkaate iyyuu konkuma waaqayyo sin daganne sin irraanfanne obboleettii ko waaqayyo namas gate namas irraanfate hin beeku garuu akeeka waaqayyo qabu sana beekuun gaariidha waaqayyo immoo akeeka dhufii isaatiin raawwataa jechuudha kanaadhaaf akeekni waaqayyo kun garuu yoo yaada waaqayyo keessa jiraatanidha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u waaqayyo na irraanfateera nagateera jedhanii suusii garaagaraatti kallattii garaagaraatiin yaada waaqayyo keessaa ba'anii wanta araada namatti ta'an biyya lafaa kanarraatti uf qabanii jiraachuu isa jalatti garboomuu hin barbaachisu jechuudha isa jalatti garboomanii jiraachuun barbaachisaa miti jechuudha maaliif yaanni waaqayyo akka nuuf raawwatudha yoo feene jechuudha yaanni waaqayyo yaada gaariidha namootaaf ilma namaatiif kan qabu waaqayyo yaada kamiidha yaada gaarii galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u keessumatti immoo isa waaqayyo nuuf akeekee qabu sana isa ijji namaan argine isa yaanni namaa hin beekne immoo ol waaqarraatii akeeka guddaa tokko ala namaaf qaba waaqayyo isa kana yeroon isiniin jedhu ala namaatiif adda kan ta'edha jaalalli waaqayyo qabu jechuudha. Tole YouTube keenya illee subscribe godhaa sumaanii kanadhaaf yaanni waaqayyo namaaf qabu wanta guddaadha waan ta'eedhaaf simbirroota irra namni baay'ee guddaa akka inni caalu hin dubbata macaafa qulqulluu keessatti. Kanaaf waa'ee jireenya keessanii waa'ee guyyaa boruu maaltu akka ta'u inni yaaddeena guyyaan boruu dhufii isaatiif maalidha yaadda'uu jedhee caafameera kanadhaaf. Sagalee waaqayyoo sanuun jalatti amanuudhaani biyya keenya isa ol waaqarraa yaada qalbiidhaan hafuuraatiin isa ilaalaa jiraachuun irra jiraata jechuudha yeroo hin jiru hojjechuun dirqama dhama'uun dirqama dafquun dirqama keessumaa yaaduun baay'ee barbaachisaadha yaaduun yeroo jedhamu yaadda'uu otoo hin taane yaaduu ishee jedhamtu jechuudha yaaduuf yaadda'uun baay'ee garaagarummaa guddaa qaba galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaadhaaf yaaddoo keenya hundumaa garuu waaqayyotti gannee dhiisuudhaan yaada keenya fannoo waaqayyooti hidhachuudhaan yaada keenya isa haqaa boonoo akkaataa jaalala waaqayyooti akka nuuf raawwatu waaqayyoon kadhachaa hojii qabnu hojii waaqayyo nuuf laate hojjechuun gaariidha yaadda'uun garuu baay'ee jireenya namaa kan jeequ nagaa namaa kan jeequ gaa'ela gidduutti jireenya namaa gargar kan bittinneessudha jechuudha. Yaadda'uu jechuun mana tokko keessatti namni tokko yaaddoodhaan guutame jechuun nagaa manichaa keessaallee baay'ee jeeqa obboloota ko nagaa namni tokko yaaddoodhaan qabame jechuun nama faanallee seeraan dubbachuu nama faanallee seeraan haasa'uu odeessuun isatti hin tolu jechuudha. Kanaadhaaf maalidha kallattuma beektu? Yaada dhufii fannoo waaqayyo irra kaa'achaa hojii waaqayyo nuuf laate immoo gammadaa hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jedha. Kanaadhaaf egaa tarii haalota garaagaraa keessa cinqama adda addaa keessa hojiilee hojjechuudhaaf barriin hojii balballi hojiilee cufaa ta'e gungummii adda addaa keessa kan jirtan waaqayyo yeroo yaadatamuu isiniif haa godhu. Waaqayyo yeroo yaadatamuu isiniif haa godhu yeroon kun yerootti isin yaadatamtan isiniif haa ta'u maaliif waaqayyo dursee yaadaan inni jechuu barbaade isa kanadha Tsiyooniitiin akkas jedha amma waggaan 70 dhiyaateera ansin irraanfanne maalidha waa'ee kee yaadeera jedhee dubbate jechuudha kanadhaaf obboloota ko yaanni waaqayyo isiniif haa ta'u yaanni waaqayyo isiniif haa raawwatu yaanni waaqayyo akeekni waaqayyo deemsa keessan irratti karaa keessan irratti fiixaan isiniif haa bahu YouTube keenya subscribe godhaa like godhaa yeroo dhufutti sagalee waaqayyo itti fufinsaan akka ilaallu abdii qabnaa gooftaan sinaa eebbisu bye.